Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isin dhaqqabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu ammee oduu baay'ee cimaa yeroo ammaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeessaa lama isaan keessaa inni tokko qaalititti rakkoo cimaan jiraachuu akkasumas immoo waa'een hayyoota keenya yaaddoo hamaa keessa akka jiruu fi mana hidhaa qaalitti cabsanii akka turantu dhagahame. Kana qofaa miti Abiy Ahmad gara adda waraanatti ofiisaati akkuma Geetaachoo Raddaa fi akkuma Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bosonatti yookaan immoo adda waraana hidhadhee deemetiniin ni lola jedheetiniin murteessee jira. Egaan kun oduu ajaa'ibsiisatti dhugumaan namni kun waraana seenetiniin loluu hedamoo ummata itti ficcisiisuuf kan jedhu kan isin biraan ga'u ta'a. Egaan akkuma beekamutti yaa ummata keenya biyyattiin haala hamaa keessa jirti. Keessayyuu biltsiginnaan erga injifatamtee bubbultee jirti. Naannoo Oromiyaa dabalatee kutaa Itoophiyaa guututti harka isaaniitiin ala ba'ee jira jechuudha. Biyyattiin harka isaaniitiin ala ba'uurraa kan ka'e guyyaa kaleessaa haala baay'ee gaddisiisaa ta'een qaamni hin beekamne qaamni poolisii federaalaatiin uwwifamee deeme mana qaalittii cabsee seenutu dhagahame. Qaalittii cabsanii erga seenanii mana obbo Jawar Mohammad dabalatee mana Baqqalaa Garbaa fa'aa akka barbaadaa turantu dubbatama. Erga sanii waardiyoonni achi keessatti qaalitti eeganiin baay'ee walitti bu'iinsa cimaan ture jedhama. Kan ammoo kan odeeffadhe ilma Baqqalaa Garbaa Saamu'eel fi akkasuma miidiyaan hawaasaa guutuun kana jedhe jechuudha. Hayyoonni keenya haala hamaa keessa jiru. Yeroo ammaa kanatti mootummaa maaliif akka achi keessatti isaan barbaadutu hin beekamne sanuu sa'aa darbaa halkan erga wanti hundi darbee ulaan cufamee waardiyootatti cabsanii waan barbaadnu qabne jedhanii qaalitti keessatti mana Jawar fa'aa iyyaafachaa jiraachuutu. Yaa Oromoo dammaqi, yaa Oromoo hayyoota kee eeggadhu, hayyoota kee cinaa dhaabbadhu, sa'aa 24 gurra kee qeensi, callistee ofirra hin taa'in, boo'ichi bor bu'aa takkasiif hin qabu. Har'a namichi kun abdii kutatee ofii kiyyaa waraana seena jedhee hidhatee waraana seenaa jira. Akkuma isin dhageettan afaan isaatirraa hundi keenya hidhannee seena jedhee kaadiree dabalatee mataa isaa dirqisiisee waraana seenaa jira. Hayyoonni Oromoo mootu mana hidhaa keessatti gargaarsa rabbiitiin qofa jiran. Sa'aan isin har'a hayyoota keessan eeggattan amma. Sana booda wanni darbe yeroo darbe dubbachuun tokko hin barbaachisu. Oromoon biyya keessa jirtu, keessa yoo Finfinnee jirtu halkanii guyyaa hayyoota kee bira dhaabbadhu. Jarattiin baduuf deemti. Badduun mootuu akkatti badaan jirtu nu balleessitee baduuf deemti. Namni isa dhumaati bar mootummaan biyya bulchu hidhadhee bosona seena jechuun irraa akira. Mootummaa ta'ee hidhannootti of dabaluun isaa kun irraa akira injifatamuu argisiisa. Afaan isaatirraa kaleessa halkan walakkarraa oduu cabsaa jedhanii muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad hidhannoo guutuu waliin adda waraanatti nan bobbaa jedhee namoonni isa jala hiriiran hundi of maxxansaa jiranii jechuudha. Hayyoonni keenya immoo rakkoo guddaa keessa jiran. Poolisii federaalaa har'a qofa osoo hin taane torbee kana naannoo qaallittiitti qaama hin beekamneen deddeebi'aa jira. Humni poolisii Tigraay Eertiraa jechuu kiyya naannoo sanitti akka deddeebi'u irra deddeebinee isiniif himaa jirra. Kana immoo holola osoo hin taane maatii jaraa irraa dhaga'aa jirra. Miidiyaa hawaasa jaraa argaa jirtan. Oromoo lakkii dhaabadhaa isin jechaa jiranii hayyoota kee bira yeroodhaan dhaabbadhu boo'ichi sana booda hin barbaachisu. Har'a wanti hundi jechuudha. Inni bira waa'ee hayyoota keenya hawaasa keenya yoo dandeettan kaka'umsatti godha. Inni bira Abiy Ahmad adda waraana deema jedhe. Namichi kun dhuguma adda waraanaa deemuudhaafi afaan isaatirraa halkan qixxee ibsa baasen hundi keenya hidhannee gara waraanatti haa bobbaanu jedhee hidhatee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuun mootummaan biyya takkaa hidhate jechuun mataa isaatiifuu yookaan bosona seenuuf deema yookaan baduuf deemaa jechuudha. Injifatamuu isa argisiisa. Gurraachonni Afrikaa hundi na wajji hidhatanii akka deemanii jedhe. Akka waan faranjii wajji lolaa jiru fakkeessee kan wajji lolaa jiru Itoophiyaa ho'idha. Argitee kara hundaan marfamee lubbuu ofii garatti baafatu waan dhabeef carraan inni qabu akkuma Geetaachoo Raddaa akkuma Jaalmarroo hidhachuu nan danda'a jedheetiniin hidhannootti galee jira jechuudha. Hidhatuun Abiy kun hangam tokko dhugaadha. Kaadiroonni isa jala deeman warra akka Fayyisaa Leellisaa artistoonni Itoophiyaa Abiy wajji hidhatanii bosona seenuun kun hagam dhugaadha. Walii galanii jiran. Dubbiin kun immoo hagam dhugaadha waan jedhu isiniif himsuu barbaada. Yaa jarana yaa Oromoo waa'ee saba biraa nun galchu. Namichi kun ofii kiyyaa hidhadhe jedhee
ilmaan Oromoo miira keessa galchee biyyattii san ummata miira keessa galchee waraanatti galchuudhaaf malee Abiy Ahmad hidhatee yoo inni bosona seene arreedii adamtuu saree hundi keessanuu na dhageeffadha. Namichi kun hidhatoo miti rasaasa takko yoo inni dhukaase na arguuf teetta fayyisammaan leellisaatu yoo inni rasaasa takka dhukaase na arguuf teettan yoo hidhate mootu TV Tigraay irratti yeroo booji'amaa akkatti isinii affeerutu dhufaa jechuudha. Dhiyeenyatti yoo dhuguma hidhatee jedhe booji'amee yookaan fannifamee ijaan arguuf teenyaa jechuudha. Asirraa ani isinii gabaasa akka amma taa'ee isinii gabaasu kana viidiyoo kana seenadhaaf kaadha. Takka hin duulu yoo duule garuu guyyaa lama hin bulu. Guyyaa lama keessatti asirratti isa argina yookaan jiraataa yookaan du'aa isaa akka argaa jirutti abbaa isaa ayyeetu isa yaamaa jiranatti fakkaata. Abbaa isaa ayyee biyyatti dabalamee hin beektan. Isa tochitti isa yaamataa jiranatti fakkaata namicha kana. Garuu akkatti isa yaamataa hin jirtu. Nu balleessee dachee kanarraa nu fuudhee deemuudhaaf deema namichi kun argaa. Hundi keetu yeroon amma itti kaatu amma. Namni abdii kutannaadha. Waraanatti seenuun abdii kutannaadha. Istiraateejiin Geetaachoo fa'aa fi istiraateejiin isaa garagara. Geetaachoo fa'aa humna mootummaa osoo hin taane yeroo sanitti warra naannoti. Akkasuma warra biyya isaanitti. Warra biyya ofii jaalatu. Abiyyi dhuguma biyya jaalatee amma hidhannootti seenaa jira sitti fakkaate. Biyya jaalatee hidhata sitti fakkaate. Sooba kun. Abdii kuteetti gara itti socho'u tokko dhabee hidhachuuf deema. Yoo hin hidhanne immoo sobee ummata kana waraanatti fixuudhaaf tooftaadhaan miira keessa galchee kunoo ammaayyuu namni hundi adda waraanatti hin deema jechaa jira. Adda waraanaa salphama inni timaatimii waa wal darbatan itti fakkaate. Kun kijiba jechuudha. Arguuf teenya immoo yoo hidhate. Har'a kunoo kaleessa sa'a kanarraa hidhadha jedhee mee har'a hidhatee nama meeqa akka ajjeesee dhufuu dhageeffanna gaa. Galgallee haa ga'u mee oduu kana walumaan isiniif dhiyeessa. Mee har'a akkamitti akka oolu adda waraana kana booda adda waraana. Maal jedhamoo warri qe'eetti haftan qe'ee adaraa. Maal jechuu barbaaddetti? Itoophiyaa adaraa. Achi deemanii deebi'uun akka hin jirre amantee jirta jechuudha bar. Yoo dhuguma akka tiyyatti sun dubbisu dhugaa ta'e warri qe'eetti haftan biyya keessan tiifadhaa Itoophiyaa afaanii qofa osoo hin taane hojiidhaan waraana xalaata wajjin waraannee fayyifnee jiraachiifnaa jette. Mee warri qe'eetti hafe sun hin laallagaa warra akkamiiti? Ati mootu akkamitti akka deemtu laalla. Amaanaan ati qaayyettee homaan ta'u atumti deemime. Atummaan adda waraana deeme amaanaa Itoophiyaa nuu siif tiisina. Qaayyetti nu tafe warra ala jiru kun nu qaayee keessa jira. Warri qaayee sii tiisina ati waraanatti deemi kaayaa goota koo. Ilmaan miskiinaa fixuuf hin jiru kun kijiba. Namichi kun amma bosona seenaa yaa jira. Mee isinummaatti hin tala kijiba. Nakka Oromoo waraanatti si guureessi fichisiisuuf deemu. Yoo barbaade masara keessa taa'ee adda waraana jiraanii birgeedii kana jiraati birgeedii san deebi'ee fixuuf. Warra kaangaasaa hoolaa saffaa waraanaan lafaa duguuguuf akkana godha hidhadhaa jedheeni qawwee duudarratti baadhatee anis yohannoodha anis hidhadhee jira jedha. Afaan guuttatee jechuudha. Hisaabni irreeni kaalkuleeshiniin bilchiginnaan dhaatte hundi kufaa ta'e. Gaafa duraa birmadummaa biyyaa jedhanii waraana guuraniitiin hin leenjisan uummata miskiinaa. Uummanni akka jiruun harkaa qabame. Gaafa kaanii baandan akkana juuntan akkana isin go'e biyya galteedhaan hin dadhaban. Har'a garuu tooftaa dhabanii ofii adda waraanatti bobba'aa na wajjin bobba'aa jechuun kun maal jechuudha yaa jiran. Masara eenyutti dhiistee deemtaa Abiy kiyya. Masara 4 kiiloo zinnaashiyee eenyutti dhiistee adda waraanatti bobba'uu edda. Ati dhuguma biyya kee jaalattee akka Geetaachoo fa'aa raddaasanitti bosona seentee Itoophiyaadhaaf loluu edda. Itoophiyaaf loltaa eenyuun lolta sana booda. Naayijeeriyaan loluu edda. Ameerikaan loluu edda. Itoophiyaa mitiin jedhee barani Tigree fi uummanni Oromoo qoye. Itoophiyaan maal ati loltee fi bosona seenuuf heddu kuni kami? Kana kan gaafii guddaan ati ta'an. Uummata kana lammii faranjii godhee ofii Itoophiyaaf godhee lubbuu kiyya Itoophiyaaf kafalaa qa'ee ta'een namootu amaanaa isinitti dhaamne. Maal jechuu yaa jiran? Oromoo kana dhagahuu qabda. Wanti sobdee waraanatti si galchamuuf tokko hin jiru. Hayyoota kee halkaniif guyyaa jala dhaabbadhuu dhageeffadhu.
rakkoon guddaan deemamaa jira. Namichi kun badee nu balleessuu hedaa ani isinitti boo'e kana isinii dhaamaa. Warri biyyaana dhaggeeffachaa jirtan keessayyuu warri Finfinnee jechuudha. Borseenaa bo'uun hin barbaachisu lubbuu tee wareegii hayyoota kee hambifadhu. Namichi kun rakkoo cimaa keessa galee jira. Baduuf deema kun amala baduuti. Amala foolachuuti. Tooftadhaan as keessaa baafachuuf wanta na hunda godha. Na dhagaye. Reediin maal nuun jedhe jira. Ayyoonnis kanuma xiinxalaa jiran. Abiyyii dhumatee gaafa nu isin hin jennu mee eessaa jettan. Kanaa ol maaltu jira. Hidhadhee bosona seena jedhee dhaadatu achi wanti biraa mee maal akka fakkeenya isinii ta'u barbaaddan. Namni maqaadhaaf masara keessa qofa taa'uun ani isinitti meeqaaf duraatis akka uummanni hin jeeqamneef waboo fi TDF Finfinneen seenin malee keessa jiranii namichi dheengadda ergame. Abiyyiin akka inni gizeen keessaa boqatuuf ergamee itti himee kanaaf Abiyyi akka waan sunniin illee ergama fudhatanii dhufanii fakkeesse Afrikaan of cinaa dhaabbachuu qabdii jedha. Afrikaan maan of cinaa dhaabbattuun eenyu wajji lolaa jirti. Kan gaafii guddaa nutti ta'e kanaa bar. Kanaaf Abiyyi oolmaa isaa waraana deemamoo sobee uummata fixaa jira. Har'a galgala isin dhageechisa. Walumaan laallaa jechuun oolmaarra. Kana isinii dhaama rabbiin hayyoota kennaa tiisu odeeffannoo haarawaa yeroo hanga yerootti dafnee isin biraan ga'uuf yaalla. Akka tasaa namni maatii hin taane maatii ta'uudhaan odeeffannoo kenna jala akka deemtan isin affeerre jira. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Mee amma waan jiru hordofna nagaatti.